Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota maatii biiftuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isinin jenna itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu soora gurraa gagabbatoo keessattuu kan oolmaa Oromiyaa akkaan miidhagoo isinii qabannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetitti dabra. Oduun jalqaba Ebla 2025 guyyaa yaadannoo obbo Battee Urgeessaati. Maatiin obbo Battee Urgeessaa haqa obbo Battee Urgeessallee dhabne obbo Battee Urgeessallee dhabne gaddinee jirra, gaddi nutti dhagahamee jira, miidhamnee jirra jedhanii jiru. Hayyuu fi qondaalli ABO ol aanan kan ajjeefame waggaa har'aati. Har'a bakkoota hedduutti qaamota garaagaraa biratti namoota hedduun yaadatamaa jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun keenya kan itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru. Har'allee bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu miidhaa akka irra dhaqqabsiisee fi meeshaalee xiqqaa hanga guddaatti yookaan kan dhuunfate hanga kan gareetti irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaa Finfinneetti marsuudhaan Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaatti tarkaanfiin fudhatamaa jiruu fi hojiin hojjetamaa jiru akkaan kan dorgommii hin qabne jechuudhaan odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu oduu kanaa isiniin geenna. Oduun inni itti aanu baabura Jibuutirraa gara Finfinnee imalaa ture tokko irratti haleellaa raawwatameen miidhaan dhaqqabuun dhagahamee jira. Haleellaa irratti raawwatameen konteenarri isaa kan gara duubaa ibiddi itti qabatu miidhaan akka irraa dhaqqabe dhagahamee jira. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Maatiin obbo Battee Urgeessaa haqa obbo Battee Urgeessaa dhabutti gadduu akkasumas haqni isaa dhabamuun dhugaan isaa dhabamuun guddoo kan isaan miite akka ta'e dubbatanii jiru. Obbo Battee dhabne haqa isaas dhabuun miidhaa guddaadha jedhanii jiru. Obbo Battee Urgeessaa Ebla 2024 waggaa tokko dura kan ajjeefame. Har'a waggaa tokkoffaa isaati. Waggaa tokkoffaan isaallee namoota garaagaraa biratti bakkoota garaagaraatti yaadannoodhaan yookaan immoo yaadannoo garaagaraa taasisuudhaan dabarfamaa jira. Hayyuu fi qaroo siyaasaa akkasumas qondaala ol aanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa erga ajjeefamee waggaa tokko guutus haqni isaa hin argamne, dhugaan isaa hin baane. Obboleessi isaa obbo Miiloo Urgeessaa yaada bilbilaan OMN kenneen maatiin isaanii guutuun obbo Battee Urgeessaa fi haqa isaa dhabuun rakkoo xiinsammuu ulfaataaf saaxilu dubbatee jira. Obbo Battee Urgeessaa halkan Ebla 9 bara 2024 yookaan immoo barii Ebla 10 bara 2024 Shawaa Bahaa magaalaa Maqitti hoteela Pensiyoon Abbabaa Giraazmaash jedhamu keessaa miseensota nageenya mootummaatiin baafame daangaa magaalaa Maqii daangaa bakka balfi itti gatamutti akkasumas bineensi itti baay'atutti rasaasa jahaana tumamuudhaan ajjeefamee ture. Obboleessi isaa Miiloo Battee reeffi obboleessa isaa Battee Urgeessaa bakka kanatti gatamuun akka waraabessaan nyaatamu yaadameeti jechuudhaan yeroo sanitti ibsee ture. Kun akkuma jirutti ta'ee obbo Battee Urgeessaa kan ajjeefame waggaa tokko guutus maatiin isaa hanga har'aatti dhugaa isaa argachuu hin dandeenye. Kun immoo baay'ee waan nama dhukkubsuu fi waan nama gaddisiisu jedhee jira. Human Rights Watch fi Komishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa ajjeefamuu isaa irratti qorannoo jalqabanis danqaa qaamoleen nageenya mootummaa uumaniin qorannoo isaanii xumuranii ifoomsuu hin dandeenye jedhee jira. Haqa isaa baasuufis tattaaffii taasiseen maatiin isallee dararaa guddaaf saaxilamee ture jedhee jira. Ta'ullee haati warra isaatiif ijoolleen isaa deeggarsa sabni taasiseen biyyaa bahuudhaan Ameerikaa qubatanii jiru. Haati obbo Batteetii fi obboleeyyan isaa biyya jiru. Isaan immoo qorqalbiidhaan miidhamanii rakkoof saaxilamanii jiru jedhee jira. Ta'ullee miidhamni maatii isaa miidhama sabaati. Rakkoon maatii obbo Battee Urgeessaa rakkoo uummata Oromooti. Dhugaa fi haqni isallee dhugaa uummata Oromooti jedhee jira.
Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru. Bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen milkaa'ee jechuudhaan injifannoo labsatu odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Ebla 9,2025 guyyaa kaleessaa jechuudha kaaba shawaa salaaleen aanaa darratti haleellaa sa'aa dheeraaf loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa lubbuu fi kan qaamaa hedduu akka dhaqqabsiisee fi loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduudha immoo madoodhaan adabee loltoota sadi immoo harkaan qabu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Yoo xiqqaate AKM'n 40 olii fi kan biroollee hedduun akka hiikkataman beekamee jira. Giddugalli Oromiyaa shawaan kallattii hundaan injifannarra oolee jira. Akkasumas achuma giddugala Oromiyaa shawaa bahaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa cimaa akka raawwate odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu akka dhaqqabsiisee fi kan booji'es akka jiru beekamee jira. Shawaa bahaa aanaa Fantaalletti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madeessuudhaan meeshaalee hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Meeshaaleen hiikkatamanis viidiyoodhaan argisiisuun ni danda'ama garuu argisiisuuf xiqqoo namatti hin tolu waan ta'eef bira tarree jirra. Meeshaaleen hedduudha xiqqaa hanga guddaatti yookaan kan gareetti hanga kan dhuunfatti kan hiikkatamanidha. Achuma giddugala Oromiyaa lixa shaggar bakkoota garaagarattis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu bakkoota hedduutti addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu immoo madeessuun akkasumas hedduu meeshaalee gurguddaa wajjin akka boojee odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Dishqaa dabalatee meeshaalee waraanaa birootii fi akkasumas waraana mootummaa yookaan loltoota mootummaa hedduu harkaan qabu beekamee jira. Walumaa galatti meeshaaleen booji'aman dishqaa tokko BKM 9 AKM 142 snaappara 42 irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanaatti feeroo itti aanutti akkuma nu ga'een guutuu isaa qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e mootummaan gara isaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jira jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee jecha mootummaa kana haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan miseensi waraana bilisummaa Oromoo harka kennate hin jiru jechuudhaan mootummaan diraamaa garaagaraa hojjetuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf yaalaa kan jiru akka ta'e ifoomsee jira. Oduun itti aanu baabura Jibuutirraa gara Finfinnee imalaa ture tokko irratti haleellaa raawwatameen miidhaan irratti dhaqqabuun dhagahamee jira. Haleellaa irratti raawwatameenis furgoon gara duubaa baaburichaa ibiddaan qabatuun dhagahamee jira. Baaburri haleellaan irratti raawwate kun Jibuutii irraa meeshaa waraanaa garaagaraa fe'ee imalaa ture. Oduun jettus bahaa kan jirtu yoo ta'u Jibuutii irraa ka'ee naannoo Somaalee iddoo addaa Hereer jedhamutti haleellaa irratti raawwatameen furgoon isaa kan gara duubaa yookaan furgoo isaa kan gara duubaa muraasa irratti haleellaa irratti raawwatameen ibiddi itti qabatuun dhagahamee jira. Haleellaa kana kan raawwate eenyu akka ta'e yeroodhaaf hin beekamne. Haleellaa raawwatameen konteenarri ibiddi itti qabate akka baqee fi baqaan isallee hadiida irratti jiguudhaan miidhaa guddaa hadiida irratti akka geessesi odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee injiinar Taakkala Uumaa fi Alamuu Simee garas imaluun hawaasa naannichaa wajjin marii taasisuun dhagahamee jira. Rakkoo kanaan wal qabatee hawaasa naannawichaa wajjin marii bal'aa kan taasisanii fi marii kana irratti hawaasni qaamolee rakkoo kana uuman saaxilanii mootummaaf dabarsanii akka kennanis gaafatanii jiru. Oduun itti aanu manni murtii zoonii giddugaleessaa Aksum murtii mana murtii aanaa barattoonni muslimaa hijaaba uffatanii akka baratan dabarse deeggaree jira. Manni murtii giddugaleessaa
mana murtii aanaa magaalaa Aksum murtee manni murtii aanichaa ajaja barattoonni muslimaa manneen barnoota magaalichaa keessatti hijaaba akka hin uffanne dhoorku akka adda citu murteessuun raggaasisee jira. Odeeffannoon mana maree dhimma Islaamaa Tigraay irraa argame murtiin kun mana murtii aanaatiin darbee hanga har'aatti manneen barnootaa keessatti hojiirra ooluu waan hin dandeenyeef barattoonni barachuu akka hin danda'in kan taasisaa ture jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture Ambariis Hogganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.